sadarkaa amma irra jirrurraa ga'uuf bu'aa bahii hedduu keessa dabarreerra jedha miseensi koree jiddu galeessa paartii badhaadhinaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee ka'umsi qormaataan kan guutame ta'us mul'ata ifa ta'e qabaachuun cichoominaa sochii taasifamee jijjiirama hamma mul'atu agarreerra jedhan obbo Haayiluu Jaldee haasaa baga nagaan dhuftanii hirmaattota konferansii murtoo yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaa irratti argamaniif taasisaniin kallattii hooggantoonni qaqqaaliin paartichaa ka'aniin hawaasa of cinaa hiriirsuun diinagdeen of danda'uun keessattuu magaalonni kan bitan osoo hin taane kan oomishaniis akka ta'an gochuun danda'ame jechuunis ibsan. Dhimmoota keessa dabarreef bu'aa bahii keessa ceenee fi kallattii fuulduraa kaa'aman hooggantoota qaqqaalii biyya keenyatiin naannoo uummata keenyatiin kallattiin paartii keenyaa kan bira ga'amu ta'a. Kabajamtoota keessummoota akkasumatti as hin geenye bu'aa bahii hedduu keessa darbameeti. Aggaammii keessa falaa sarkaadhaan injifanchaas ga'ameera. Gochaan of ibsaa paartii eenyummaa isaa qabatamaan of mul'isaa dhufeedha. Rakkoolee kuufaman sodaa malee sirreessuudhaaf imaanaa fudhate agarsiisaa kan jirudha. Paartii fi mootummaan keenya yaada guddaa qaba. Yaadama eda'amuu paartiin keenya galma ifa ta'es qaba. Galmi isaa badhaadhina hunda galeessadha. Paartiin keenya mootummaan keenya hoggansa qaba. Hoggansa muummee keenya muummee ministeeraa pirezidantii keenyaaf pirezidantoota keenya qaba. Paartiin keenya ummata kabajamaa kana qaba. Ummata waan hundaan nama bira dhaabbatu cimanii hojjetan nama jajjabeessu rakkoo keessas yemmuu ba'uuf yaadamu ummata nama waliin dhaabbatu qaba. Kanaaf adeemsi keessa dabarre dhimmoota kana qabatee waan qabnu qabatee yaadama qabatee anas ga'e ta'uusaa kaasuuf. Kun immoo hanqinaalee turan irraa barachuun bu'uura cimaa jajjabeessuun cabiinsa mul'ataaf fooyyessuuf gargaare jechuunis ibsan. Gama diinagdeetiin isoo laallu birmadummaan diinagdee keenya irra caalaa mirkaneessuuf yeroo itti bal'inaan hojjetamaa ture. Kanaafis inisheetifoonni gurguddoon mootummaa keenya burqanii magaalonni keenya oomishuu yeroo itti jalqaban magaalonni giddugala oomishaa akka ta'aniif yaadamoonni magaalomsuu biyya keenya keessatti asuma magaala keenya keessatti magaala uumuuf kufaatii magaalonni keenya qaba fuulduratti sirreessuuf yeroo itti hojjechaa turreedha. Paartiif mootummaan keenya sirna cimaa uummata keenyaaf ijaaruufis yaalii guddaa gochaa turee jira. Sirni cimaan uummata cimaadhaan ijaaramuus akka danda'u uummata irratti xiyyeeffachuun hojjechaa turee jira. Ka'umsa jiru dhadhaabbata godhachuudhaan yaada fi mariif caalatti hedduu kennuun badhaadhina hunda galeessaa galmeessuufis ni hojjetama jedhan. Mootummaan keenya yaadamni jijjiiramaa mul'ata gochaan dabaalame qofatti amana. Mul'ata qabaachuun yaada qabaachuun ka'umsa ta'uu danda'a. Yaadni gochattoo jijjiirame qofa biyya akka ceessisu irratti waliigaluudhaan mootummaa kallattii saniin utubamee hojjechaa jirudha. Kanaafis falli waan hundaa eda'amuudha yaada jedhu qaba. Yaadamni keenya eda'amu obbolummaan, obboleettummaan, daangaa sabaaf amantaa, daangaa balbalaa fi lagaan osoo waliin qoodin ida'amnee biyya keenya ceessisuu akka qabnuuf yaa'iin keenyas kan laaleef adeemsa darbe keessattis barachaa hin dhufne isa kana ta'uu kaasuuf.